Ashama harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota waarshoo jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jechuun barbaada. Anaa dhufu jecha warri haaraa dhuftan gara chaayinaal YouTube waarshoo subscribe godhachuudhaan maatii jaalalaa ta'a jechuu barbaanna. Nooruu anaa dhufu warri immoo viidiyoo kana dhaggeeffattan laayikii tuquudhaan nu jabeessitanuu abdii guddaan qaba. Eyyen egaa irraa bubbulleerra waan irraa bubbulleef immoo akkuma isinitti himaa tureedha jechuudha. Kanaaf irraa baduu kootii fi ifama isin gaafachuun barbaada. Dursee jechuudha akkam jirtu biyya jirtan maratti nageenya isiniif hawwa. Boleessi keessan obbo Nayimaar Fuwaad kun jechuudha. Baga guyyaa har'aa geessan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan har'a waan jabaatte tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Eyyen tokko kaasaati hanga dhumaatti nu waliin tura. Barumsa illee irraa argattu warri daba yaaddanus ni sirrooftu waan ta'eef kuni fakkeenya guddaa isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Eyyen har'a waa'ee maalii dubbachuuf akkan dhufee isin beeksisuun barbaada. Waa'ee Ustaaz Naasir jedhamu kana jechuudha. Ustaaz Naasir kan jedhamu kana kan hundi keessan iyyuu hin beektan natti fakkaata miidiyaa irratti jechuudha. Ustaaz Naasir kana waggaa 10 waggaa 7 waan akkasiitti achitti isa beeka jechuudha miidiyaa irratti. Yeroo baay'ee naxbii baay'ee irratti qabee yeroon dubbadhu dhiisi ustaazan tuqini dhiisi ustaazan tuqini naan jedhamu koomantii jalatti yaada keessan isin argaa jechuudha. Eeyyani wantani asirratti isin beeksisuu barbaadu ani nam tokko maal jedha rabbiin keenya beektu nam tokko kan hin beekaa godhadhuuf jedhe kan hin aalima godhadheef jedhe kan hin beekumsa kenneefi ilmii kana kenneef jedha beeksiseefi akka namni suyyuudii bu'uufiif osoo hin taane akka inni jaahila barsiisuufi jedhe rabbiin. Kanaafan beekumsa kana kenneefi jedhe. Kanaafan beekumsa kana kenneef jedhe malee ustaaza yookiin aalima tokko jalaa yoo feetan nooruu ka'uun iyyuu hin ta'u jechuudha. Nooruu jechuun akka aadaatti malee akka amantaatti nooruu ka'uufi jechuun isaaf akka isa gaduutti isatti amanuutti fudhatama jechuudha. Kanaafuu deemaati ustaaza beeku gaafadhaa. Ustaaza yaani fakkeenyaaf yeroo akka dubbadhu baay'een keessan jaahiloonni ni jirtu. Anis jaahila waan ta'eef isinii waliin. Nuti jaahila jechuudha. Beekaa akkanaarraa barumsa fudhanna nuti. Beekaadha jenneetu jala hiriirra jechuudha. Kanaafu yoo wanti kun Nayimaar dogoggora soba wanti asii amma jedhaartu kun yoo jettan deemaati ustaaza warra rabbiif dalagantu baay'eetu jiru. Jara gaafadhaa isiniif himu jara rabbiif jedhanii jechuudha. Isiniif hiiku yaani. Sana booda obbo Nayimaar Fuwaaditti illee faradaa jechuudha. Cubbuu ilma namaa raggaa'u. Dhugaa irratti garuu eenyuun kokkeen qaba. Eenyuun kokkeen qaba jechuudha. Inni isin akka nabiyyiitti ilaaltanu maa nabiyyi rabbiin ergate ho'iseetan moosin warra kanaa sirkana fa'i. Jechuun uummata girrisaatiif uummata looniif jechuudha. Uummata hoolaa, uummata sammuu hin qabneef uummata mahayyim ganaa yaalsana xalee ህዝብ ስላለ ማለት ነው ገና በጭንቅላቱ ማደር ያልቻለ ህዝብ ብዙ ስላሉ አይፈረድባችሁም እናንተ እንደ ነብይ ማየትም ትችላላችሁ እና አካመንታ ኬኛቲ ነማ ተራተኩ አካመንታ ኬኛቲ ሱጁዲ ቡፊ በርባችሁ የቹ ሱጁዲ ቡፊ ኖሩ ከኡፊ ሸሪያንን የየሙ ዋን አጃይባት የቹ ደማ ጋፈዳ ባፌተን ስኒ ፈይቆ የቹ አና ወላላችሁ እንደ ሱራኮን ገባ Garuu waa'ee ustaaz Raarraa waa tokko Facebook irratti yeroo nuti harkatti qabnu baay'een keessan dhiisi ustaaza tuqini dhiisi ustaaza kan ta'ini dhiisi maal jiran maal nama akka kootiiti bar nama akka kootiiti rabbii waa ofiirratti dhiisaan jenne silas waa amantaan qixxee anaafis qixxee ustaazichaas qixxee assalaamu alaikum. Hundi keenya muslimaa jechuudha. Anaafis qixxee isaafis qixxee. Beekumsa kan isaaf kenne rabbi. Kanuma dubbiin jechuudha. Yeroo baay'ee amma dheengadda fakkeenya tokko isiniif kaasuun barbaade. Kaleessas Feesbuukii irratti waa'ee Ustaaz Raayyaa kana dubbadhee jennaanii achi jalatti baay'een jiraa dhufanii boohaa akka turan yookaan immoo na arrabsaa akka turan nan beeka. Nan argas jechuudha. Arrabni keessan kun waa tokko hin fayyadu. Dhugaadha yoon daba godheeraadha yoon namatti caala jiraadha dhugaadha rabbiin na qaxxaa'a jechuudha. Malee afuuffaa keessaniif immoo
wanti obona marfu arta unjiro dhugaarratti yondu iyyuu nan gubu analaal na amani siin jedhama duris dhugaarratti hindu arras dhugaarratti hindu aman ani hin qayyaramu hin gurguramu hin bitamu rabbiina uume malee sodaadhu eenyuu keeyyuu hin sodaadhu bakka kana dubbiin hundi keessaan baruu qabdu jechuudha abaaramtee aduuf maal jechuuf fushaan fushuroos na achirratti funaantan kana seen dhagawwan jechuudha maaliif dhugaarran deemaan aalimatti siqeetan hubadhaa nan gaafadhaa ofii kootii beekaa ta'e osoo hin taane deemee tan nama qara'etu baay'eetu jiru ustaad ciccimoon baay'een jirtu kan ilmi kun luyi irratti barsiisan baay'eetu jiru rabbiif jecha jechuudha warra nigdiif jecha achirraa kurrifatu osoo hin taane warra nigdiif rabbiif jecha halkanii guyyaa dhaabbatee qaraa isaa baay'eetu jira waan ta'eef jiratti siqeetan irraa fudhachuu danda'a bara asirratti raayaan yeroo tokko amma fakkeenya raayaan kaleessa malee dheengaddaa jechuudha ustaaz raayyaa anis nama baay'ee kabajuudha garuu sujuudii bu'uuf immoo barbaachisu ustaaz raayyaa nama baay'ee kabajuudha nama taraa tokkodha bakka ustaaz no rabbiitu beekumsa kenneef kalaas akka inni ummata barsiisuudhaaf kan rabbiin beekumsa kana laateef malee siyaasaan ittiin jedhamuu miti jechuudha biyyattiin jiskuu biyyattiin ijaaruuf miti jechuudha ummata tokko taasisuu amantaan keenyasi amantaa Pheenxee tuqaan jedhu amantaa kiristaanaa tuqaan jedhu amantaa inshaallah mukatti amanu tuqaan jedhu tokko beeriidhaan nama qoodaan jedhu kuni amaaraadhaa kuni silxidhaa kuni maalii kuni filisxeemii kuni maalii hin jiru amantaa keenya waa'ee amantaa kana keessa waa'ee amantaa keenyaa keessatti jechuudha saba tokko namni tokko maal sabni isaas sabni inni kaanis tokkuma amantaa rabbii keessatti jechuudha tokko kanaafu amma ta'e biyya ijaaruuf yaala namni beekaan kan hin beeku jechuudha ummata tokko gochuu akka ummanni zariidhaan waa adda addaatiin waliin qoonne kana gochuudhaaf yaala ustaazni kan nuti beeknus kan duraan nuti beeknus jechuudha yaani malee amaaraaf oromoo wal xalaataa isuu tigree fi maal wal xalaataa isuun ይሄ የማይታለም ቁርአን ረቢ keessa hin jiru kun hin jiru hadiis rabbii keessa illee hin jiru jechuudha kun tokko ustaz Raayyaan yeroo tokko engadde wayii waan ta'eef boosatanii turan yeroo biyyattiin kun diigamuu keessa jirtu keessatti diigamuudhaaf jechuudha ummanni akka jiruun waan qabu ofirraa yaasee maatiiwwan keenya dadhabduun keenya yeroo manguddoo ofirraa baasee kennee biyyattii kana hambisuudhaaf keessa jiru kana keessatti yeroo diinni ala nuti roorrisaa jiru kana keessatti inni waa'ee hidhamtoota siyaasaa achirratti poosateennaani kan itti harkatti qabee jechuudha. Maaliif yeroo kana keessa biyyattiin hundi gamaatti waa'ee nam tokko maaf dubbate waan akkasiitu nalaalchiseetu nan dubbadha harkatti qabee dubbachuunis immoo mirga kooti lakkii rabbi akkana hin jenne rabbi akkana hin jenne nu qixaa itti aansuudhaan ustaaz Naasir kan jedhamtu kana jechuudha amma namtichi kana ustaaz jenna rabbiif jedhaati namtichi kun ustaaza hedduu amma san na ajaa'ibda laal namtichi kun nama waan inni jedhee kakatu jechuudha viidiyoo tokko buufadheen ture yoon viidiyoo sana argeessanii kan fide viidiyoo sana mataas immoo isiniifan agarsiisa kun asirratti jechuudha kanaafu mee ustaaz Naasir kun oromoon viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufe jechuudha kan namtichaa jiru oromoon miliyoonni 60 hanga tokkitti Jawaar hin gahu yeroo jedhu namtichi kun kafaraa nama ustaazayin kafaraa dhugaadha akiru zamaniin keessa kan takkanaanii uumamaa wama jiruudha jechuudha wallahi laazim wama jiruudha akiru zamaniin keessa aalimatu kafaraa ustaazatu kafaraa namnati beekaa dhettutu kafaraa namatu diinii isaa gurgurataa kan ammoo deemiti hadiisa keessa jira deemi nama biraa gaafadhu kun akiru zamanii kanaaf jechuudha malee namni ustaaza kana akkane tokko wallahi alazim namni jawu namni abiyyin deeggaru kan azaabaati isin nama jedhaa ture jechuudha akka jedhe wallahi alazim mee viidiyoo choon argeessanii fan fidaa asirratti jechuudha buufadheen ture yeroo viidiyoo isa kaan garuu qaba salammataa amma asirratti isin agarsiisa jechuudha namni abiyyi deeggaru kafaraadha jedhee yeroo nu dubbatu miidiyaa ta'e yaa jarana isin maal jettu ilaalaa kana amma kana ka ustaaza jechuudha girrisaadhaaf nabiyyiidha garuu girrisaadhaaf nabiyyiidha qaallichi kun jaarsi mataa gomoo kun jechuudha kana ustaaza bakka buutu wallahi billahi bakka buutu ati kafaraadha maali booyaa akhi
ilmi namaa abbaa fedhe deeggaruu danda'a abbo kan azaabaa maaltu isa godhe hadiisis kam keessa jira nam tokko deeggare biyya isaatiif du'uun immoo sunnaadha deema hadiisa keessattuu ni jira jechuudha hadiisa kamuu keessa jira deema alima gaafadhaan lafa ofii irratti du'uun yaadiidha haadha manaa ofii irratti du'uun yaadiidha biyya ofii irratti du'uun yaadiidha injiru maakun hadiisa keessa injiru yoo jettanii immoo deemaa qoradhaa qaba kanaafu jaarsi kun waan inni dubbatu viidiyoo isaa akka itti aanutti isin dhageeffachiisa eeyyen hundi keessanuyyuu subscribe godhachuudhaan boriitu hanga walitti deebinutti viidiyoo dhaggeeffadhaa kaatii laayikii tuqaatii keessaa bahaa jechuun barbaada halkan gaarii dhaggeeffadhu osoo namni miliyoonni Itoophiyaan qabdu kan Oromoodha miliyoona meeqa miliyoona 60 jaamaa miti miliyoonni 60 keessa miliyoonni 50 osoo dhume qixa Jawaar Muhammad khasaaraa nutti fiduu hin danda'u kana godhu khasaaraa Jawaar Muhammad nurraa hidhamuudhaaf ummata Oromoo irratti geesse dhaggeeffadhu kun dhugaa jirtu walii qudhaa deemuu gaarii miliyoonni 50 kan Oromoodhaa yoo dhume khasaaraan lubbuu takka lubbuu miliyoona 50 madaalu jira beek miliyoonni 50 kan Oromoo osoo dhume lubbuu Jawaar Muhammadiin hin madaalamtu kana naa hubadhu miliyoonni 50 kan Oromoo osoo dhume Jawaar yoo hafe rahmata rabbiitiin dandeettii rabbiitiin miliyoona 100 ummata keenya khaleessa misaa'il lama gallakisne jirra misaa'il afur immoo 6 jechuudha tokko bu'uun isaa mirkanaa'ee jira tokko immoo Eertiraa Asmaraa magaalaa guddeetti habbaan lama bu'uun isaa mirkanaa'ee jira sa'aan 72 xiyya dalagaa jirta deeru sa'aa 72 xiyya tuffadhu ati sa'aa 70